بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا هرانتنا برونسا أدى تقوز برسيسو دا إيجا برونسكم مال جنان أكاتا إتي بروفايلي هجتان هراسي نغسيسة جودا يلا هدون أكمتي بروفايلي هجتان جودا نغافي إيوان نغافتنيف أكا بروفايلي تجتا سنغسيسو دا نفارة ترتيبوا يجونا فيراتينيا أولا بلاستورا سينودان بلاستورا كنا jalqaba kan dhufuudhaan as dhuftanii barreessuudhaan irratti biskileep kunoo akkatti isinii ba'a biskileep kan jedhu irratti dha'uudhaan anamma waan buufadhee jiruuf oppiin naatee jira jechuudha. Oppiin naaf tahee jira jechuudha. Irratti dha'uudhaan yeroo tokkoof as dhuftanii qubee aataa dha'uudhaan ida'uutaa dha'uudhaan dileet irraa gootan deebitanii kilillee tana gubbaa dhuftan ayyaan piroo kan jiru kana gubbaa dhuftan suuraa keessan hunda isinii fida jechuudha. Kunoo bifa kanaan suuraa keessan hunda isinii fida. Suuraa barbaaddan kana keessa suuraa isinitti tole fudhattaniituma as dhuftaniituma suuraa kana wal qixa godhatanii achiin as dhuftanii kilillee kana dhadhootan achiin booda as dhootan raayitii kana as dhootanii gad harkistan kanas harkisuudhaan kanarra dhootan ni bantanii yennaa kana bantan karaan adda addaa isinii fida bifa barbaaddanii adii barbaaddaniis ka barbaaddanii irra dhootan isinii fida jechuudha. Ani meema diimaa kanatti hojjedha. Qubee aa tana dhootan qubee ida'uu tana dhootan idiiti kan jettu qalamii tana barreessuudhaaf mee masalan السلام عليكم وجنو السلام عليكم ورحمة الله نيجا بينك كوني أسبوتو دان كنارا دوتن جودا كلارا كنارا دوتني والبوتني كوبي كيسا كلارا فيتان غدتن جودا مي مغراتشو كنارا داغو كرالا هدو جرا باي جرا سنتو فيلتا جودا as dha'uudhaan qubee A fi B kanarra dha'uudhaan bifa barbaaddan maxxarattan as keessa jechuudha. Qubee bareechuu ka barbaadde godhatta laal ta'ee banama kanaan godha dhuftanii aabbaa caa kanarra dha'uudhaan dabsitan jechuudha. akkana dabsuudhaan raayitii gootan ammallee bukkee qarqara gadii kana tuttan asuma jechuudha. Maaliif jennaan akka barreeffama isinirraa achi gatee gad lakkisu jechuudha. As dha'uudhaan ammallee ida'uu tanarra deebitan ammallee qalama dhootan idiiti warahmatullaahi wabarakatuhu alayhi طيب akkas gootan akkuma gootan jechuudha. kalara silaasan dhootan jechuudha. ABC AB waan barbaadde filatta as keessa ABC ABCdhaan oggaaf duuba hirristan ol dabsaa jechuudha. Hanga barbaaddan dabsuu dandeessanii hanga isinitti tole jechuudha. Amma hanganuma dabsaa jechuudha. Baada kana xuruftaniin booda ammallee jala kana tuquudhaan jechuudha. Jala kana tuquudhaan irraa kaastanii gad deebistanii kilillee tana tuqxan achiin booda dhuftanii ammallee qubee aataan dhuftan
ammallee iddoo tolootanii dileet irraa gootan ammallee kilee tolootanii ayaan piroo isinii fida. Waggaa suuraa barbaadantti galfatu yoo barbaadan jechuudha. Suuraa barbaadan meemmanii Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajuu kanatti gashaa jechuudha. Bifa kanaan itti gashuudhaan haraa itti gootan. Waan barbaade akkan majjiduu galchite jechuudha. Suuraa kan kee barbaadus achiin booda seefii asiin gootaa jechuudha. As dha'uudhaan seef goota. As dha'uudhaan seef goota. Seef gilaar. Seefii tahee jira jechuudha. Bifa kanaan hojjettanii jechuudha. Akkasuma warreen YouTube keenya channel keenya subscribe godhateen subscribe like godhadhaa isin jenna barakallahu fiikum. Kanatti aansuudhaan as keessa seenuudhaan waan amma hojjenne kana ilaaluudhaaf gilaarii keessa galaa kunoo asitti nuu bahee jira jechuudha. Shuftu nuuf hojjetamee jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.